Hidhattoonni karaa dogoggoraatiin bosona seenan filannoo nagaatti makamanii jiru. Godina giddugaleessa Gondar naannoo daangaa aanaa giddugaleessa Armaacoo fi aanaa Cilgaa bakkeewwan muraasa naannoo Daanguraa jedhamutti hidhattoonni hoogganaa garee seeraan alaa Saajin Warqee Masfin hordofuun mana isaanii dhiisanii ba'anii garee finxaaleeyyii kanaan kaka'umsa dogoggoraatti mana isaanii ho'aa dhiisanii ba'anii bosona keessa akka seenanis himaniiru. Dhimmoota dinagdee fi kanaan wal qabatan uummata Amaaraatiif sababa ta'uu isaanii fi dogoggora isaanii irraa barachuun uummata badiirra ga'eef beenyaa kaffaluuf qophii ta'us ibsaniiru. Hundi keenya humnoota walitti bu'uun rakkoo uuman qabsaa'uu fi balaaleffachuu qabna jechuunis nageenya waaraa itti fufsiisuufis dammaqinaan hojjechuun nurra jiraatas jedhanii jiru. Itti fufuun ajajaa dhibbaa Messelee Kaasayee godina Kibbaa Wallootti duula gaggeeffameen miseensonni finxaaleeyyii gariin barbadaa'uun kanneen booji'amaniiru. Aanaalee raayyaan ittisa biyyaa itti bobbaafame keessattis yeroo dhiyoo asitti meeshaa waraanaa garee kana isnaayipeeraa mootora konkolaataa saamichaaf ooluu fi miseensonni finxaaleeyyii 30 ta'an qabamanii jiru. Tarkaanfii raayyaan ittisaa irratti fudhateen dugdi garee finxaaleeyyii kanaa akka bittinnaa'ee fi humna dhabees eeruu argannee jirra. Haala kanaan raayyaan ittisa biyyaa damee finxaaleeyyii tokko tokkoon akka adda baasee qulqulleessaa deemus beekamee jira. Kun odeeffannoo wayitaawaa kan isin biraan ga'u kiilolee miidiyaadha. Qophii guyyaa har'aa asumaan golomnaa laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hordofaa. Galatoomaa.